fuuni kam jirtu kabajamtoota daawwattoota AMN sagalee dhaloota kun qophii keenya marabbaati. Qophii keenya marabbaatiin dhimmoota waqtaawaa fi yaada ogeessaa barbaadan isin biraan dhaqqabsiisa. Har'as yaada tokko qabannee as istuudiyootti argamnee jira. Biyya keenyatti yeroo dhiyoodhaa as gaaffii biyyi keenya kaastee fi akkasuma immoo hojii waloon misoomuudhaa fi fedha qabaachuurraa kan ka'e ulaa galaanaa Ripaabilika Somaaliilaand waliin qooddachuudhaaf galaana diimaa irratti jechuudha misooma naannoo sana jiruu fi faayidaa naannoo sanarraa argamu waloodhaan misoomnaa yaada jedhu qabachuun biyyi keenya Itoophiyaan waliigaltee ulaa galaanaa waliin qooddachuu Ripaabilika Somaaliilaand waliin waliif mallatteessuun ishee namoonni beeka. Dhimma kana ilaalchisuun yaadota garaagaraa ogeessonni akka irratti mari'annuudhaa fi isin bira dhaqqabsiisaa turuun keenya ni yaadatama. Har'as dhimma kanaan wal qabatee ogeessa tokkoon of biraa qaba. Ogeessi kiyya har'a ogeessa seeraati. Barsiisaa Yuunivarsiitii Bulee Horaas turanii Obbo Adoolaa Culuqqee jedhamu nama ogummaa seeraatiin waggoota dheeraa barsiisuu fi hojii gama kanaan wal qabatan turanidha. Isaan waliin ijoo dhimma kanaa kaasnee kan mari'annu ni ta'a. Aga xumuraatti waliin turan affeerraa keenya kabajaati. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Guddaa galatoomaan jedha maqaa daawwattoota keenyaan yeroo keessan fudhattanii asitti marii keenyaaf heeyyamamoo ta'uu keessaniif. Isinis galatoomaa dhimmoota akkanaa kanarratti yaamtanii dubbisuu keessaniif ulfaadhaa isiniin jechuu barbaada. Hayyee ka'umsumaaf akka nuu ta'uu fi seeronni addunyaa kanarratti seeronni garaa barraa'aniiti kan jiran. Yeroo barraa'an immoo bifa ifaa ta'een lafa taa'anii akkasuma immoo kanneen yeroo tokko fooyya'aa deeman yookaan dambiidhaan ilaalamaa kan deemanis immoo ni jiru. Garuu addunyaa irratti seerri barreeffamee ifaan lafa taa'ee jira. Garuu immoo seerotumti barraa'an suni yoo deebi'anii wal falmisiisoo ta'anii ni mul'atu. Sun maalirraati yeroo baay'ee addunyaa irrattis akkuma biyya keenyattis hin jiru waan ta'eef ka'umsa taasifanna jedheen. Seeronni ni bahu. Seerota bahan kanarratti yeroo darbee dhimmooti osoo seerri itti bahee jiru falmasiisaa ta'anii argaman baay'een jiru. Kun maalirraa kan maddu yoo jenne sababni isaa guddaan tokko yeroo seera baafnu sanitti dhugaa lafarra jirtu haqa lafarra jiru san marasaa arguu dadhabuurraa kan ka'e jechuudha. Kan ammoo arguu dadhabuunis waan yookaan ta'e jedhamee waan godhamaa ta'uu danda'a yookaan yeroo sanatti hubantiin ilmi namaa gaafa seera san tumatu qabu bal'ataa yookaan bal'atee hamma barbaadamu dhimmoota silaa deebiitti kennuu qabu osoo seeratti tumanii jiran dhimmoota deebiitti kennuu qabu san arguu yoo dadhabee fi hanqinni akkasiisu yeroo mudatetti yeroo immoo gara hojii seenamee hojjetamaa akkuma dhufeen dhugaa lafarra jiru san dhaggaa eega dhufeen booda wal falmisiisaa ta'aa dhufaa jechuu seeronni. Gama kaaniin tarimee seeronni yeroo bahan negoosheeshinii qaamolee barbaachisoo jidduu ta'uun bahan jechuudha. Negoosheeshinii yookaan wal falmii qaamolee mirga fiiniitii fi dirqama ofiinii kana seetti godhanii bifa seeraatiin kaa'atuuf deeman jidduu hammi aangoo isaanii dhiibbaa isaan achirra gochuu danda'an wal falmii san seera san tumuu irratti dhiibbaa isaan gochuu danda'an achirratti murteessoo ta'uu danda'an jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo fakkeenyaaf seeruma ammaa itti fayyadama galaanaatiin kan ulaa galaanaatiin wal qabatee jiru kanarratti humni gaafa san seera kana tumte humnoota jajjaboo addunyaa tanaa yoo ta'anii jiraatan teete biyyoon nama guddinarra jiran biyyoon addunyaa sadaffaa keessa jiran achitti mirga ofiinii kabachiisuuf hammam wanni argatan jechuun humna argatan hammam of falmisiisanii ikoonoomikaalillee poozeeshinii barbaachisaa ta'e irratti borullee akka isaan fayyaduutti godhuu danda'an kan jedhu sun ammas seerota yeroo tokko seerota bahan kana qaama tokko fayyadee hamma qaama tokkotti dhiibutti falmisiisaa ta'e argamuu ni danda'u jechuudha seeronni. Seeronni international law jennu kuni amma isaanii dhaabbilee idil addunyaatti kan isaan ilaalan. Dhimma garaagaraa kan international ta'an akkuma maqaa isaanii jechuudha. Kanaaf amma seeronni akkasii yeroo tumaman sana hirmaachisummaa isaanii irraatii jechuudha ka'umsisaa hin hirmaachisne taanaan hojiirra oolmaan isaa haguma sana qaama tokko yeroo carraan dhiibuuf qabu hin jiraataa jechuudha. Hin jiraata. Qaawwan akkasii akkamitti duudaree addunyaa irratti? Qaawwanni akkanaa kuni yeroodhaa gara yerootti akkuma mul'ataa dhufaniin qaamoleen dhiibaman sun jechuudha. Qaamoleen faayidaan isaanii jalaa tuqame sun kan mirgi isaanii akka isaan barbaadan eegamuu dhabeef sun yoo wal ta'anii waloodhaan falmatanii sagalee walootiin iddoo addunyaa waan kana fooyyessuu dandeettu itti argamturra argamanii yoo falmatan hin fooyyaa wanni hin fooyyanneef hin jirtu fooyya'aa deemaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma itti fayyadamaa ulaa galaanaa kanarratti fakkeenyaaf seeronni biyyoota ulaa galaanaa hin qabne kan biyyoota Awurooppaa keessa jiranuuti biyyoota Afrikaa keessa jiranuus tokkuma. Garuu dhimmi ulaa galaanaa biyyoota Afrikaa keessa jiranuutii fi biyyoota Awurooppaa keessa jiranuu
dantaan isaan barbaadanuuf fedhi isaan ulaa galaanaa barbaadanuuf garagara reyaalitiin jira jechuudha. Meebii biyyoota Afrikaa keessaatiif dhimma namoomaa ta'uu danda'a. Dhimma warroota immoo ulaa galaanaa hin qabne kan Awurooppaa keessaatiif immoo dhimma koomershaal yookaan daldalaa ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf wanti kun immoo seera wal fakkaataan yookaan seera wal fakkaataan bulchuun hin barbaachisu jechuudha akka amma jiru kanatti. Egaa erga hangana jenneeti isinis irraa xoxoxaniiti kan jirtanii. Biyya keenyatti ajandaa jabaa ta'e Itoophiyaan amma qabattee as baateeti kan isheen jirtu. Kana hordofee maaltu dhufaa kan jedhu ittaan sineen kaasana garuu mee seeronni idila addunyaa maal jedhu dhimma kanarratti. Amma Itoophiyaan yeroo tokko akka waan seera kana cabsiteettu kanneen bocanii ilaaluu barbaadan ni jiru. Itoophiyaan dhuguma gaaffii kana yookaan waliigaltee kanaan seera idila addunyaa cabsitee qabdii seerri maal jedhaa kan jedhu kaasa. Itoophiyaan mirga ulaa galaanaa fayyadamu yookaan mirga ulaa galaanaa kana deemanii seera addunyaa kan mirgoota biyyoota ulaa galaanaa hin qabne akkaataa isaan galaana irratti dhimmoota yookaan daldalas ta'ee tiraansakshinoota galaana irratti gaggeeffaman kan akkaataa ittiin fayyadamuu danda'an seeronni bahanii kaa'amanii jiran jiru jechuudha. Keessattuu akka Awurooppaatti bara 1982 biyya Jamaayikaatti mirgoota itti fayyadama ulaa galaanaa kan biyyoota ulaa galaanaa hin qabne irratti xiyyeeffatu bahee jira. Seerri kun maal kennaaf gaafa jenne mirga dhaqaa galaa kennaaf jechuun dhaqanii tokko galaana kanarraa waan achitti gurgurama bitatanii gara biyya deebi'u akkasumas immoo biyya biraarraa meeshaa dhufe fudhachuuf achi deemu as galu mirga akkasii kana kennaaf jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Mirgoonni yookaan waliigaltee mootummoota gamtoomanii kan bara 1982 bahe kun Itoophiyaan tokko dooniin Itoophiyaa alaabaa Itoophiyaa qabatee galaana gubbaa socho'uu akka danda'u mirga kennaaf hin sochooti. Dooniin Itoophiyaa tun kooman bakka iddoo walookaa galaana gubbaa kan jiru kanarratti akkuma biyya kamiitu alaabaa Itoophiyaa fannifatee socho'uu mirga kennee jiraaf jechuudha. Akkasumas immoo gara immoo daangaa biyyoota ulaa qabanuu kanas seenuudhaaf mirga qabu. Mirga seenuu jechuudha. Mirga seenuu kennaaf jechuudha. Gama biraatiin immoo mariinaa yookaan naannoo biyyoota ulaa qabanii kanarratti ulaa biyyoota ulaa galaanaa qabanuu fayyadamuu ni kennaaf jechuudha. Biyyoota sanitti fayyadamuu biyyoota saniitiif fayyadamuu illee kennaaf jechuudha. Gama kaaniin immoo mirga gara galaanatti deemuu fakkeenyaaf Itoophiyaan ulaa galaanaa kan qabnetti yoo Jibuutis ta'ee Suwaalilaandis ta'ee Eertiraas ta'ee biyyoota ulaa galaanaa kana qaban kana keessa qaxxaamuranii dhaqanii ulaa galaana sanirraa fayyadamanii bitatanii yookaan fudhatanii deebi'uu jidduu sana bilisummaa kana kennaaf jechuudha seeronni addunyaa kun. Kun immoo maal jechuu ka jedhu sun akkamitti mirgoota kana gara hojiitti seensisuun yookaan hojiirra oolfatan ka jedhu sun waan biraa ta'ee garuu mirgoota gurguddoo akkasii kana kennaaf jechuudha. Kanaaf egaa haala qabatamaa amma jenne kanaan eessa jirrarree nuti? Riippaabilika Somaalilaand waliin waliigalteen taasisne kun eessa biratti dogoggorarree? Mirgoonni akkasii lafa jiru taanaan eessa biraati amma maaliif haala qabatamaa amma jiruun kan ilaallu yoo ta'e ijoon dubbii kana gara garatti harkifamaati kan jiru akka waan Somaaliyaa miidhuuf akeekameettis yeroon hiikamu ni argama. So dogoggorri jedhamu kun eessa biraarree seerri akkaataa kanaan nu deeggara taanaan? An dogongora jedhes baay'een fudhadhu maaliif sababa mataa kiyyaa qaba wanti kanarratti jechuudha. Itoophiyaan wal hubannaa ulaa galaana Somaalilaanditti fayyadamuu biyya Somaalilaand wajjin goote irratti wanti seerota amma sadarkaa addunyaatti Itoophiyaaf kenname kanarraa adda godhumaan yookaan Itoophiyaan akkaatuma seera addunyaa jedhu kanaan Somaalilaand wajjin deemtee waan mallatteessitee yookaan wal hubannaarra gahanii itti fayyadama ulaa galaanaatiif qophaa'aa jirti moo maali ka jedhu wal qabatee akkuma gafa siin jedhe mirga dhaquu fi galuuti kan seera addunyaa kennu. Mirga dhaquuf galuu. Mirga bilisummaan biyya tokko seentee qabeenya keeti kan galaanarraa sii dhufe san fe'attee
miinsi yookaan fe'umsa geejjibattee gara biyya keetti deebi'uu qabdi jechuudha. Akkana fakkaatutti amma ulaa galaanaa Somaaliyaalaandii kanaa wal qabate Itoophiyaattuu wanni isaa san misoomsuu deemaa jechuudha. Mariinaa yookaan ulaa galaanaa san waliigaltee yookaan wal hubannaa kanaan Itoophiyaan akka ulaasitti misoomfattee akkuma biyya kamiituu abbummaa ulaasanii dhaqaa gala osoo hin ta'in abbummaa ulaasanii kan kennuuf ta'a jechuudha. Wanni waliigalteen wal hubannaan irra gahamee jiru akkasumas fakkaata. Kaama fakkeenyaaf nuti Jibuutii wajjin qabnu irra wanni adda godhaa. Jibuutii irra dhaqnee meeshaa kennan fudhannaa hin dhufnaa meeshaa keenya qabannee deemnee geeffannee hin ergannaa achi immoo daangaa Jibuutii sanii achi immoo bishaan gubbaa yookaan galaana gubbaa fuul raayitii qabna jechuudha. Wanni kennan sochoonee daddala meeshaa daddalaa keenya deddeebisuudhaaf haysiis warra jennu kan daangaa qabu daangaa galaana kanarra daangaa sanii achi kooman biyyoota kamiifuu jechuudha. Sanii kana garuu daangaa dhufnee qarqara ulaa biyyoota garaagaraa innaa seennu mirga meeshaa keenya achi baafachuu mirga meeshaa keenya achi buufnee ergachuu kana qofa qabna ture. Garuu amma akkana fakkaatti wal hubannaan amma Itoophiyaan Soomaalilaand wajjin fidde kun Itoophiyaan ulaa mataa isii achitti ijaarrattee kana ofii develop gootee ofii ijaartee itti fayyadamuuf deemti jechuudha. Little bit ownership abbummaa waan jedhama santi achitti dhufaa jira jechuudha. Wanni xiqqoo biroodi godhuuf hin barbaachisu qabatta Itoophiyaan mirgootuma ulaa galaanatti fayyadamuuf biyyoota ulaa galaanaa hin qabne fennaan bal'iftee itti fayyadamuudhaaf gara abbummaatti fidde dhaqaa galaasan gara abbummaatti jijjiiruu fi waan fidde fakkaata. Kanaaf xiqqoo namoonni falmisiisa seera ala baate waan jedhama san keetti kaasan fakkaata. Gama kaaniin immoo dhimma dippiloomaasiiti. Dhimma dippiloomaasii kan waan inni ka'uuf hin beeku. Somaalilaandiin hamma biyya Somaaliirraa labsiidhaan 1991 se'a. Yaa waggaa 30 almost. Agaa of labsitee bubbulteerti. Hanga sanii biyyi tun akka community siyaasaa kamittuu qindaa'anii mootummaa ijaarratanii bulaa jiran. Pirezidaantoota baay'ee filataa dhufaa jiran biyya san bulchaa ture jechuudha waluma faana jechuudha akkuma biyya kamiitu. Dippiloomaasii baay'ee qabu biyyoota hedduu wajjin. US dabalatanii qoonsilaa qabanii US keessaayuu Kanaadaa keessaayuu Itoophiyaa keessaayuu biyyoota baay'ee keessatti qoonsilaa mataa ofii dhaabanii dippiloomaatiik riileeshinshiippii jalqabanii jiran biyya Somaalilaandiin jechuudha. Sorreedi. Gama kaaniin even itti fayyadamaa poortii barbaraa kanaan wal qabatee Saudi Arabiyaa se'a biyyoota akkasii wajjin illee agrimentii concession waliin fayyadama irratti walii galtee akkasii illee qaban. Kanaafuu amma Itoophiyaan gaafa dhattee biyya Somaalilaand wajjin wal hubannaa kanarra geettu akka isiin seera addunyaa kan birmadummaa biyya tokkoo cabsite birmadummaa biyya Somaalee cabsitee fakkeessanii kaasuun kun na biratti fudhatama qabu. Maaliif already Somaalilaandiin biyya dippiloomaasii fi biyya across world establish gochaa dhufteedha. Gaanfa Afrikaa kana keessatti Itoophiyaan dhiibbaa isheen uumuu dandeessu hin jiraata wanti amma inishiyetiivii amma jalqabame kun galma gahee kan jedhu yoo ta'e. Ni qabaata dhiibbaa qabna. Itoophiyaan akkuma hangafa isiniin jedhee seeronni addunyaa kabahan kuni yeroo an fakkeenyaaf seeronni itti fayyadamu ulaa galaanaa kun keessattuu gaafa biyyoota ulaa galaanaa hin qabne ilaalchisu maalidha. Biyyoota ulaa galaanaa qaban irratti akka bahetti kan fudhatamaa ture. Akka waan beektaa biyyoota ulaa galaanaa hin qabne biyyoota kaarra fe'anii mirga biyyoota ulaa galaanaa qabanii akka dhiibanitti akkasitti ilaalameeti kan tumamaa ture yeroo sanatti jechuudha. Nuti dhiibbaa jechuun qaawaawwan mul'atan kana cufuufis akkasumas immoo faayidaa waloo jiddu galeessa godhachuufis poozishiiniin biyyi teenya qabattu baay'ee murteessaadha. Kun maali? Yoo jenne Itoophiyaan baha Afrikaa keessatti biyya bal'oodha. Akkasumas biyya lammii baay'ee qabdu. Uummata amma tilmaaman akka kaa'amaa jiru gara miliyoona 220 uummata miliyoona 220 biyya qabdu. Biyya bal'oodha. Akkasumas keessattuu biyyoota Sumaalee naannoo Sumaalee kana wajjin fakkeenyaaf biyya Sumaaliyaa wajjin daangaa bal'aa qabna. Akkasumas immoo uummata wal fakkaataa kan dachii bal'oo irra jiru wajjin daangaa irra sheergoonaa jechuudha. Akkasumas immoo Itoophiyaan
nageenya gaanfa Afrikaa keessatti gahee guddaa taphataa turte ammas taphachaa jirti jechuudha. Innaa fudhanne jechuudha. Biyya Somaalee kanaas deemanii nagaa buusuu keessatti biyyoota akka Suudanii keessatti akkasumas iddoo baay'eetti baha Afrikaa irratti Itoophiyaan dhimma nageenyaa kanarratti baay'ee influensi akkasiin godhaa turtes akka godhaa jirtus hin beeknaa jechuudha. Gama kaaniin baay'ina uummata baay'ina eegana qabannee dhimmoota addunyaa kanneen fakkeenyaaf akka baqattootaan wal qabatu jechuudha. Migreeshiidhaan wal qabatu biyyootuma ollaa kennaa kanaafis kan akka rakkootti biyyoota baha Afrikaa guutuuf akka rakkootti kan ta'e ilaalamaa jiru buqqaatiin uummanni buqqa'ee deemu oliiga socho'u ikoonoomik migreeshinii ta'uu danda'a, poolitikaal migreeshinii ta'uu danda'a, dhimmoota gara garaatiif namoonni buqqa'anii biyya teenya irra deemaa jiran baay'ee bal'atee jiras, baay'ee bal'aa tures, bal'atee jiras. Kun immoo biyyoota ollaa kana baay'ee dhiibbaa guddaa irra geessisaa jira jechuudha. Kanaaf wanti hundinuu Itoophiyaan ijjannoo isiin baha Afrikaatiif dhiibbaa isiin baha Afrikaa keessatti qabduu fi faayidaan isiin akkasumatti baha Afrikaa keessatti faayidaa waloo kasiin eegsisuu qabduuf gahee olaanaa taphata jechuudha. Gahee olaanaa taphata. Kanaaf dhimma waloodhaan faayidaa walooti irratti gaafa jennu nageenyi dhimma walooti baha Afrikaatiif guddinni diinagdee dhimma walooti baha Afrikaatiif tokkummaan hawaasummaa walitti dhufeenya hawaasummaa gaariin baha Afrikaatiif dhimma waloo ta'ee hanga barbaachisutti ijjannoo nama biyya teenya qabatte ijjannoo akkasumas muummeen ministeeraa qabatan dhimma waloo kenna dursa kennuun nageenya waloo gamtaa baha Afrikaatiif misooma guddaa waloo baha Afrikaatiif hawaasummaa cimaa baha Afrikaatiif murteessaadha. Biyyoonni addunyaa keenyaa amma dandeettiin yaadota tokko tokko mariif dhiyeessuu isaanii dandeettii dinagdee isaan irra jiran yookaan immoo sadarkaa dinagdee isaan irra jiraniin wal biraa qabamaa dhufaati kan inni jiru. Biyya keenya immoo yoo ilaalle pirojektoonni gurguddoo ta'an ijaaramaati kan jiran biyya kana keessatti. Isaanuu naanna'anii yaadota mariif dhiyaatan ta'aati kan jiran kan warri dippiloomasii kun baargeeniing paawar jedhan kana dhimma hidha haaromsaa kaasuu dandeenya. Itoophiyaan kana booda dhageettii isheen gaanfa Afrikaa akka Afrikaattis akka addunyaattis qabdu maal ta'uu mala kana booda maaliif amma yaadota jajjaboo ta'an mariif dhiyeessaa waan jirruuf jedheen. Itoophiyaan akkuma isin kaachanii yeroo baay'ee waltajjii addunyaalessa irra ta'e waltajjii akkasumas akka riijinaal yookaan akka naannoo akka Afrikaallee ta'e akka baha Afrikaallee ta'e waltajjii uumamu kamirrattu dhiibbaan uumuun kun cimina diinagdee biyya takkaa irratti yeroo baay'ee kan hundaa'u jechuudha. Inni kuni namoota qaamolee wal madaaluu hin dandeenyetti wal bira dhufa jechuudha. Qaamni wal madaaluu hin dandeenye tokko yoo wal falmuudhaaf falmisiisee mirga ofii kabachiisuudhaaf wal bira dhufe isuma irree qabuttu injifatuuf yookaan irra aanuuf onneedha jechuudha. Garuu haa taatu Itoophiyaan amma baha Afrikaa keessatti dhugaa dubbataaf gara dhimmoota gurguddoo ta'an kan akka hidha haaromsaa wal qabatee biyyoota akka Ijipti Suudaan wajjin dhimma murteessaa ta'e akkasii kana qabattee dhimma sadarkaa baha Afrikaalleetti akkasumas sadarkaa baha jiddu galeessa illeetti dhiibbaa fiduu danda'e harka qabattee negoosheeshinii dhiyaachuuf deemaa jirti. Akkasumas immoo dhimma ammas itti fayyadama buufata ulaa galaanaa barbaraa kanas qabattee dhufaa jirti. Akkasumas immoo dhimmoota nageenyaa keessatti Itoophiyaa yeroo hedduu dhimma nageenyaa keessatti baha Afrikaa keessa murteessaa ta'ee asiin duras hamma kontribuushinii yookaan gahee guddaa taphataa turte dhimma nageenya baha Afrikaatiif biyya gahee guddoo taphattu taatee argamtee kanas qabattee gara addunyaa bahuuf akkasumas immoo qabeenyuma fi kana fakkeenyaaf amma nuti nama naayilii lama qabna jedhee nama amanu jechuudha. Kun naayilii of Kaayiroo, naayilii of Moqdashoo. Moqdashoolleen lageen Itoophiyaa irra deemanuun jiraatti. Lagni barbaachisoon biyya Somaaliyaa laga lama. Waabi Shabaleef Jubbaadha. Lachuu Itoophiyaa keessaa deema. Lagni barbaachisa jedhama biyya sanaafis jechuudha. Kanaaf kontribuushiniin Itoophiyaan baha Afrikaatii godhaa jirtu. Qabeenya akkasuma daangaa qaxxaamuranii deeman kanallee wal qabatee Itoophiyaan ajandaa godhattee gabbahuunis irree kennaafi. Kanaaf irree ishee kana immoo kophaa bahuun qabdu. Biyyoota intirestii akkasii qaban wal faana
akka ta'etutti irratti hojjetuu qabdi. Fakkeenyaaf akkuma hangafa isinii kaasaa ture biyyoota ulaa galaanaan qabne 16 akkasitti jira biyya Afrikaa keessa jechuudha. Biyyoota kana ofitti fiduu qabdi. Ulaa galaanaa biyyoota Afrikaa biyyoota Afrikaatiif dhimma mirga namoomaa kan inni ta'utti. Dhimma namoomaati malee dhimma daldalaa kan ta'e yookaan dhimma beektaa economic interest eeggachuu osoo hin ta'e dhimma jiraachuuti. Akka ta'etti akka addunyaa hubattuuf biyyoota akkana kanas ofitti dabalatanii irree godhachuudhaan dhiibbaa gochuudhaaf yoomiyyuu seerota jiranul wantoota lafa jiran kana walitti fidanii falmachuudhaaf ijjannoo gara fuulduraatti nama baasu. Dhaloota boruutis faayidaa akka ta'uu danda'u rakkoolee immoo baha Afrikaa kanaaf immoo furmaata ta'uu danda'an qabatanii dhiyaachuu qaban jedhee akkasitti amana jechuudha akka ijjannootti. Lammiileen biyya kanaa biyya ambaa jiraatan as keessas kan jiraatan hayyoonni gaheen isaanii maal ta'uu qaba inishitiivii kana milkeessuu keessatti kan jedhu akkasuma. Dhimma dippiloomaatii mootummaa qofa dhiisan osoo hin taane dhimmichi dhimma fayyadamummaa uummataa Itoophiyaa guutuuti. Dhimmichi dhimma fayyadamummaa uummataa Somaalilaandiiti. Akkasumas immoo dhimma fayyadamummaa baha Afrikaati. Dhimma fayyadamummaa even biyyoota baha jiddu galeessaati. Itoophiyaan wanneen isiin qabatte ejjennoon isiin qabatte kun biyyoota hundaa'uu ni fayyada malee Itoophiyaa qofa fayyadamuuf miti. Uummata Itoophiyaa qofa fayyadamuuf miti. Uummata Somaalilaandiin fayyada jechuudha. Uummata baha jiddu galeessaa kanas ni fayyada jechuudha. Even irra dabree Awurooppaas ni fayyada. Because baqattoota biyya teenya garas deemanuu rakkataa jira waan ta'eef furmaata ta'aaf jechuudha tokkoon. Maaliif rakkoo biyya teenya keessa jirtuttuu rakkoo hawaasa keenya qunnamettuu ulaa tana akka banannuuf dhiibbaa nutti godhaa jira. Haga jirutti uummati biyya teenyaas hundinuu bakka jiru dippiloomaasii barbaachisaa ta'e hojjechuu qaba. Akkasumas jaarotiin akkasumas hayyooti hundinuu garuma kamiinuu biyya teenya akkuma isiniin jedhe hangafa kan duratti kaasaa ture Somaalilaandii fi Itoophiyaan uummata wal fakkaataa sheer waliin gooti. Uummata bal'aa jechuudha. Uummata bal'aa, uummata wal fakkaataa, uummata aadaa tokko qabu, uummata gosa tokko afaan tokko haasa'u sheer waliin gooti jechuudha. Dhimmi kun dhimma walooti. Uummati nu fayyadamnu uummata waliiniiti. Uummata tokko. Haga ta'etti uummati keenya iddoo jirutti dippiloomaatii fi adeemsa faayidaa waloo biyyoota baha Afrikaa kana akka inni milkaa'u irratti hundi keenyaayyuu dippiloomaasii barbaachisa mataa keenya wal hubachiisuu yookaan wal barsiisuu irratti rakkina keenya furachuuf akka ta'etti guddina waloo keenya akka ta'etti bu'aa biyya takkaa qofa eegsisuuf akka hin ta'initti bu'aa waloo keenyaa eegsisuuf akka ta'etti hundinuyyuu gahee kana baachuu qaba jedhee akkasitti amanaan. Yaanni amma ka'e kun milkaa'ee ulaa galaanaa godhanne qabeenya qabnu hundumaa seeraan itti fayyadamuu jalqabne. Akka biyyaatti maal bu'aansaa maaliif amma bu'aa dinagdee yoo ilaallee nu illee amma dhimma jiraachuu dhabuuti. Garuu walii galaan akka biyyaatti nuti maal buufannaa kan jedhu akkasuma. Nonni nuti buufannu tokko ulaa galaanaa argachuun nuuf akkuma isin beektan galaanni diimaan kun addunyaa irratti koriidera daldalaa olaanaadha. Jechuun iddoo daldalli addunyaa guddaan itti gaggeeffamu baay'ee. Nuti hanga ammatti faayidaa daldala kana dhannee bitachuu irra dabarree biyyoota keessa qaxxaamuru kanaaf poortii dhannee meeshaa keenyatti fe'annee irraa buufannee fidannu kanaaf Itoophiyaan kaffaltii olaanaa baasii olaanaa baafti baay'ee. Baasii guddaa baafti. Baasii guddaa baachuu kana maal godha? Meeshaa nu gara keessaa galfannu kana akka inni gatii ol hammaataa gatii jajjabaa itti baafnu nu taasichi. Kanaaf meeshaan kun gaafa gara biyya seenu immoo diinagdee biyya keenyaa kanaan kan waliin simnee fi baay'ee mi'aa ta'ee argama yeroo baay'ee jechuudha. Kanaaf uummanni keenya meeshaa kana fayyadamuuf hundi diinagdee uummata keenyaa baay'ee chaalenjii yookaan wal'aansoo keessa bu'aa jechuudha. Kanaaf nuti ulaa galaanaa kana ofii keenyaa hin goone itti fayyadamne tokko iddoo daldalaa guddaa kana jo hin goona haaluma salphaadhaan meeshaa daldalaa kana addunyaan iddoo san tolta fiddee walirraa bitattee walii gurgurtu kana haaluma salphaadhaan wanni godhannaa jechuudha. Hin gurguranna
argin fudhannaa biyya keenyas gatii madaalawaadhaan uummataaf dhiyeessuu dandeenya. Dhimmi immoo dhimma gabayaa doolaraati. Tasgabbii doolaraa biyya keenyaa fiduu danda'a. Akkasumas immoo akkaatuma humna uummata keenyaatiin meeshaa biyya alaarraa galchinee uummata keenya dhaqqabsiisuu dandeenya jechuudha. Economic stability nuu fida as keessatti jechuudha. Akka biyyatti hin ilaalle tasgabbii diinagdee biyya keenyaatiif iddoo olaanaa qaba, bakka guddaa qaba. Gama kaaniin immoo akka injifannoo dippiloomaasii guddaadha. Sababa saniin nuti mirga ulaasan qabachuu jechuun, ulaasan argachuu jechuun direct waliigaltee addunyaa gurguddoo jeen goona jechuudha. Faayidaalee achi keessa eegaman baay'ee ka amma dhabnee jirru ka argannus hin qabaannaa jechuudha. Kana kanarraa fayyadamaa deemnaa jechuudha. Kanaaf gahee faayidaa guddaa uummata keenyaaf akka biyyaallee nuu fida jechuudha. Injifannoo dippiloomaasii guddaa nuu fida, tasgabbii diinagdee nuu fida, akkasumas immoo hawaasa keenya jidduutti walitti dhufeenya hawaasa Sumaalee laandii fi Itoophiyaas cimee kan itti ta'a jechuudha. Jabaataa gaafa dhufetti gama kaaniin dhimma baqattummaa karakkoo ta'aa dhufe akka baha Afrikaa kanalleetti furmaata ta'a biyya teenyaaf. Lammiileen amma sababa rakkoo diinagdeetii biyyarraa baqatan kanaafis hamma ta'e furmaata jennee carraan kun yoo baname furmaata jennee hir'ina akka ta'etti faayidaa guddaa irraa arganna deeman. Waliigalteen kun waliigaltee ijoonni qabu dhimma ulaa galaanaa waliin fayyadamuu kanaan wal qabatee inni biraan humni waraana galaanarraa Itoophiyaan bakka sanatti ni ijaarti jedha. Gama sanaan immoo bu'aa maalii buufanna nuti sa'aatii kana maaliif amma dorgommii waa hunduu amma lafarraatti gara bishaaniitti ce'aati kan inni jiru. Maaliif dubbiin bishaanii kun dubbii aangoos ta'aa jira. Duramma bishaan jireenya kan jedhu sun hafee amma bishaan aangoodha weteris paawar kan jedhu sanatti dhufaa jirti addunyaan. Humni galaanaa achirra jira. Daldalli garaagaraa achirra jira. Bu'aa maalii nuuf qaba nuti naannoo sanatti humna galaanaa yoo ijaarree gama nageenyaatiin bu'aa akkamii buufatti Itoophiyaan sila ammarraa tuttuqxaniiti kan jirtan naannoo kana tasgabbeessuu keessatti biyyi kun bakka hin bu'amne ba'atteeti kan isheen jirtu. Inuma ammoo bakka sanatti humna galaanaa ni ijaarti Itoophiyaan fuula duratti waliigaltee sana keessa waan jiruuf bu'aa maalii buufanna gama nageenyaan kan jedhu akkasuma. Humni galaanaa warroota ulaa galaanaa qabanuuf yeroo baay'ee kaawwanni ta'u jechuudha. Because ulaa galaanaa jechuun qabeenya jira, daldala jira, akkasumas daangaa sii kennamee jira, mariina resource developmentiin jira naannoo santi jechuudha. Buufata santi, poortii santi qabeenya baay'ee invest gootee iddootti daldalitti gaggeeffamu haga ta'etti iddoon sun loojistiksii barbaadaa, nageenyummaa barbaadaa, eegumsa barbaadaa, mariina mataa kennaa horannaa. Kana jechuun humna haaraa dabalanna jechuudha. Humna amma galaanarraa ka jennu Navy Force humna haaraa uumnaa jechuudha. Itoophiyaan amma waraana akka biyyatti humna waraanaa qabna. Humna waraanaa ka lafoo qabna. Humna waraanaa ka Air Force qabna. Maaliif qilleensa siin qabna lafa waan qabnuuf jechuudha. Gaafa immoo ispeesii bisaan irra arganne humna bisaan irratti nageenya ulaa galaanaa kenna eegu sochii daldalaa kan ulaa galaanaa irra gaggeeffannu kan eegu horannaa jechuudha. Biyyi takka immoo humna galaanarraa gaafa horatti biyyoota humna galaanarraa qaban hunda maantaatii walta dhufanii jechuudha. Gartee dippiloomaasiitti uumamaa jechuudha. Biyyoota biraa ka humna galaanaa qaban kana wajjin dippiloomaasii biraatti uumamaa jechuudha. Dippiloomaatiik immuniitii dabalannaa jechuudha. Open goona jechuudha dippiloomaasii dabalataa banannaa jechuudha gama saniin. Kanaaf inni kun sababni humni galaanaa guddaan nu barbaachiseef Navy Force yookaan humni galaanaa kun nu barbaachiseef ispeesii keenya galaanarraa eegachuudha. Sochii daldalaa keenya san tasgabbeessinee iddoo atraktiif addunyaan itti battu gurgurattee irraa bitattee itti gurgurattee irra deebitu taasisuudha. Dabalataan immoo faayidaalee humni galaanaa dippiloomaasii humna galaanaa kan banannu sanirraa argannu argatti jechuu biyyi ta'e. Kanaaf nu barbaachise inni kun jechuu gaafa sana. Faayidaalee adda addaa irraa argan dippiloomaasii Navy Force kana yookaan humna galaanaa kana biyyoota qaban wajjin gaafa goonu join goona markeettii biraa jechuudha. Kanaaf kanaaf nu barbaachisa humni galaanaa kun ijaaruun. Naannoo sana qorannoo jajjabootu jiru. Naannoo galaanaa kana daldala caalaayyuu qorannoo jajjabootu jiru. Keessumaa qorannoon uumamaan wal qabatan kun sanarratti immoo biyyi keenya qorannoo naannoo sanatti taasifamu irratti badaa agas mara miti nuti. Kanaaf gama qorannootiin illee bu'aa olaanaadha kan inni qabu.
Kana malee immoo biyyi keenya ni miidhamteetti jedhamee kan irra deddeebiin ka'u nyaatota galaanaa kan hin argattu Itoophiyaan kan jedhu si inni ka'a nyaanni galaanaa keessaa qurxummii fa'aa kaasuu ni danda'ama inni furmaata tokko waan ta'eef gama kanaan maal buufannaa caalmatti immoo hojiin kun akka milkaa'uuf eenyurraa maaltu eegamaa kan jedhu kaasnee haa xumurru. Akkuma siin jedhee duratti akkam isinii kaasisanii nooti ulaa galaanaa argachuun gabayaa baay'ee nu baasaadha jechuun faayidaalee qorannoo adda addaa gaggeessuu intirestii baay'ee nu amma biyya uumaa hin qabne tani beektaa akkam seeta galaanaa wal qabatee biyya amma ulaa hin qabne tuni akkamitti herregaman because of waa ollaa keessan ta'eef dhimma mooralitii godhan waa ollaa keessan ta'eef akkasumas immoo dhimma namoomaati akka namatti halaallu hamilee isaanii haa eennu ollummaa haa jabeessinu jedhaniiti mirga dhaqaa galaa kana nuu kennan geeffadhaa buufadhaa fe'adhaa baha kan nuu kennan jechuudha. Garuu gaafa ulaa galaanaa horatte dhimmoota galaanaa kamirrattuu qorannoowwan dabalatee poolisii galaanaa dabalatee akkasumas immoo economic issue galaanaa ulaa galaanaatiin wal qabatu kamuu kan addunyaan kamuu keessatti hirmaattee develop godhattu keessatti hirmaattee guddifattu kamuu keessatti hin hirmaannaa jechuudha because ulaa galaanaa qabna waan ta'eef ulaa galaanaa qabna waan ta'eef gaafa san immoo humni nu barbaachisu qorannoo gaggeessuuf nu barbaachisu nuti illee develop godhanna waan biyyoonni tanaan kuuni waan humna qorannoo jajjabaa gaggeessuuf wanni godhataniif waan qabanuu fi saayinsii san jooyin godhanii yookaan seektara itti fayyadamummaa galaanaa kana wal qabate kana waan miseensa ta'aniif waan itti hirmaataniif ogummaawwan karaa qorannoo dhimma kanaa wal qabatanii namoota qorannoo jajjabaa gaggeessanuuf namoota keessa hirmaata argatan jechuudha. Nuyis gaafa immoo ulaa galaanaa kan arganne carraa kana jooyin godhiisaa qabna waan ta'eef carraatti seenuu qabna waan ta'eef qorannoo kamuuyyuu nu laallata waan ta'eef dhimmi kamuuyyuu nu laallata waan ta'eef hirmaannaan gara sanii hin qabnuuf guddinni karaa sanii agarsiisnu illee babal'ataa deemaa jechuudha qorannoo wal qabate. Kanaaf inni kun akkuma biyya kamittuu ulaa carraa bal'aa nuu banu ulaa carraa bal'aa nuu banu jechuudha. Kanaaf inni kun Itoophiyaadhaaf uduuta yookaan humna dabalataati malee yookaan kufaatii dippiloomaasii kan addaa osoo hin ta'in humna dabalataa uduuta dabalataa carraa bal'aa uummata saniif banaa jechuudha. Ollaa qabna akka biyyatti immoo uummata qabna mootummaa qabna akka biyyatti immoo hayyoota qabna akka biyyatti immoo jaarsa biyyaa qabna abbootii gadaa qabna hariiroo baay'ee qabna humna baay'ee qabna jechuudha. Carraa kana milkeessuu keessatti qaamolee gahee bahuu qaban bal'aa qabnaa jechuudha. Dabalataan immoo qaamoleen biyya keenyaa kun mootummaa qofatti dhiisuu osoo hin taane hayyooti maaliin hundinuu wanti kun faayidaa walooti hamma ta'etti faayidaa uummata keenyaa mirkaneessuuf haga ta'etti qaamolee hundinuu bifa yaadame kun milkaa'uu danda'uun irratti namuu ga'eessaa bakka jiru walitti dhufee ta'e bakka jiru ta'e bahuu qaba. Gama biraatiin immoo carraawwan jiranii fi ijjannoowwan jiran kan deeggaruu danda'an exhaustively barbaanne mara isaatti fayyadamuu fi qophii ta'uu danda'uu qabna. Fakkeenyaaf carraan akka Afrikaatti jiru maali? Carraan akka Afrikaatti jiru fakkeenyaaf economic integrationiin Afrikaa ajandaan 2063 jedhamu jira biyyoota Afrikaa baafatanii jiran jechuudha. Afrikaa tokkoomsuu, Afrikaa biyya paaspoortii akkaan sochootu taasisuu, Afrikaa diinagdee walitti hidhamte arguu, Afrikaa siyaasa walitti hidhamte arguu, Afrikaa jadduu ijaaruuf bara akka faranjootatti 2063tti milkeessina jedhanii ajandaa biyyoonni Afrikaa guutuun baafatanii jiran jira. Kana keessaa yaadamni Itoophiyaa kun kana milkeessuu keessatti gahee guddaa qabutti biyyoota Afrikaa akkasiin bira dhaabattee waan kana milkaneessitu irratti dippiloomaasii jabaa fi yaamicha jabaa haa goonuufi. Gama kaaniin immoo regional integrationiin keessattuu itti fayyadama ulaa galaanaatiif itti fayyadama ulaa galaanaa kanaaf biyyoota ulaa galaanaa hin qabneef carraa guddaa jedhamee gara fuulduraatiif kakaa'ame biyyoonni ulaa galaanaa hin qabne kun regional economic integration yookaan immoo akka baha Afrikaatti fakkeenyaaf biyyoonni baha Afrikaa walitti dhufuun gabayaa waloo dhaabachuun akkasumas immoo faayidaa walootiif
gama diinagdeetiin gama siyaasaatiin gama hawaasummaatiin walitti dhufanii ijaarrachuuf carraa open godhee jira jechuudha seerri addunyaa jechuudha kan amma itti fayyadama ulaa galaanaa kaasuun jechuudha. Kanaaf inni carraa kanas beeknee itti fayyadamnee economic integration baha Afrikaa fiduu keessatti fakkeenyaaf East African Community IGAD akkasumas immoo East African Common Market ECOWAS kan jedhamu kan warra dhihaa kana. Inni kun duudiin fireemworkii nu barbaachisu amma ta'e fireemworkii kana akkaataa ittiin hojiirra oolfatuuf barbaachisullee kana waan ta'eef dhimma Itoophiyaa Somalilaand qofa osoo hin taane dhimma biyyoota baha Afrikaa ta'uu hubachiifnee biyyoonni baha Afrikaa hundinuu akka gara tokkotti fiduuf carraa uumame waan ta'eef akka deeggaran isa kana kanarratti eegnee inni godhachuu. Lammaffaa immoo rakkoo lafarra jirtu kaawaloo godhu jechuudha. Rakkinni Itoophiyaa keessa jiru kan duratti kaasaa turre hundinuu rakkina waloo kan ta'etti biyyoota Afrikaas ta'ee biyyoota baha jiddu galeessas ta'e hundumaa hubachiisuuf rakkoon Itoophiyaan kontribuuti gootu. Positively or negatively waan Itoophiyaan fiddu implication tasgabbii biyyoota baha Afrikaatiif murteessaa ta'e biyyoota baha jiddu galeessaatiif furmaataa ta'etti Awuroopaaf hamma barbaachisu hamma ta'etti hundi kallattii tanaan deeme akka yaadame kana milkeessu hunduu gahee isaa bahuu qabaa. Hayyooti ta'uun qabanuu yaadama kana akkaataa furmaatatti fiduu dandeenyu akkaataa itti lafa qabsiisuu dandeenyu irratti hojjetuu qabu qorannoo geggeessuu qabu dhiyeessuu qabu illiitii wal arguu qabaa kan Somalilaandiif kan Itoophiyaa akkasumas immoo kan biyyoota baha Afrikaa martin wal arguu danda'u qabaa kana wanni godhuu qabaa ijjannoo Awurooppaatti fiiguu miti ijjannoo baha jiddu galeessa fiiguu miti baha Afrikaa ijjannoo wal fakkaataa kan qabaatu irratti osoo hojjetame gaarii jechuun barbaada. Egaa yeroo keessan fudhattanii waliin mari'attaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha. Isinillee ulfaadhaa galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophii keenya marabbaa har'aatiin dhimmi nuti ilaallee ulaa galaanaa Itoophiyaan yeroo ammaa kana Somaalilaand waliin misoomsuudhaa fi sochiin eegalame ija seeraatiin akkasuma immoo dhimma kana milkeessuudhaa fi naannoo kanatti yookaan immoo oriijinalii hariiroon jiru kun biyyoota gidduutti akkaataa kamiin cimuu qaba. Sanarra darbee immoo nuti akka biyyaatti waliin dhaabbannee yaada kana ejjennoo keenya xumuraa taasisnee dhiyeessuun dirqama keenya akka ta'e kaasnee mari'anneeti kan jedhu Sanyii Taaddasaan ture. Torban dhimma biraan walitti deebina. Nama torbanii nu haa taasisu horaa bulaan isiniin jedha.